Harka fuune akkam jirtu kuni Faayisaa Biifidaati. Nama miidiyaa beekamta masgee waliin jira. Guyyaarraa mata duree ajaa'ibaa bifa farmiitiin qopheessinee qabannee haala addaatiin isiniif dhiyaaneeti kan jirru. Mata dureewwan nuti irratti wal falminus sooressa hin barannee fi hiyyeessaa barate jechuudhaan wal falmuu keenya itti fufnaa. Beekamta masgee sooressa hin baranne filatee kuno naan falmuudhaaf dhufee jira. Ani immoo hiyyeessota baratan bakka bu'ee falmii ajaa'ibaa isa waliin gochuudhaaf jira. Kallattiidhaan gara falmiitti. Beekam. Sababuma ati sooressa hin baranne filattee sooressa hin baranne immoo bakka buutee ija jabaattee na fuulduratee seenaa falmuudhaaf dhuftee fi naan galle. Sababa tokko lama naaf ibsuu dandeessaa. Sooressa hin baranne maal godha? Anamma waa'ee hiyyeessa baratee waan meeqa sitti uumuu danda'a, hojii inni gochuu danda'u, waa inni uumuu danda'u, waa inni fiduu danda'u, lafa kana irratti jijjiiramoota inni uumuu danda'u tokko lamaan ragaa siif dhiyeessuu danda'a. Atoo sababa sooressa hin baranne deeggartuuf yookaan sooressa hin baranneetu caala waan jetteef tokko lama naaf ibsuu dandeessaa? Ati tokko lama ibsuu dandeessa. Ani garuu dhibbaan iyyuu ibsuu hin danda'a. Sababuma hiyyeessa baratte filattee fi kanaaf question. Sooressa hin baranne qabaachuu isaatiin waan gurguddaa hojjechuu danda'a. Isa hiyyeessa barate kumaatama wal duuba yaasee hordofaa isaa godhachuu danda'a. Hin baranne gaafa jennu fakkeenya barachuu keessa lakkoofsa tokko kaasanii hanga kumaatti hanga miiliyonaatti barachuunis keessa jira. Sooressi wayii tokko hin baranne yoo ta'e even qabeenyuma qabullee lakkaawwachuu hamma hin dandeenyetti nama biraatu qabeenya isaa nama barate ture kee qabeenya isaa maaneej godhaaf jechuudha. Kana jechuun namni barate hin barbaachisaa jechuudha. Sooressi hin baranne ta'ee naani sooressummaa isaa homaa tokko isaaf hin godhu. Maaliin alatti hiyyeessa barate sanaaf alatti. Kanaaf hiyyeessa baratu akka ajaa'ibaatti sooressa baratu sooressa hin baranne gara barbaadetti oofuu danda'a jechuudha. Nama fakkeenyaaf dhufee kaampaanii itti qabaattee jenna. Kaampaanii itti qabaatte keessatti tuun dhufee siif hojjechuu jalqabeeti. Waan barbaade achi keewwadhee waan barbaade uffadhee waan barbaade jalaa dhussee akka ati ana malee hin sochoone gochuu nan danda'a. Firiin bararamu jechuun kee kun iyyuu faayidaa takka hin qabu. It's normal, okay. Ati waan barbaade gochuu dandeessa. Ati gara barbaade sochoosuu dandeessa. Sigar haa sochoostu malee wanta ati sochoostu sun duubduubni isaa kanuma isaati. Isumaan jira maqaa isaaniiti. Gara kamiyyuu otuu geessite gaara soostu gadi soostu isma jala jirtaa jechuudha. Yeroo haasoftu xiqqoo si'utu kabajaatti gocha haasoftee maaliif firiin bararamaa jechuun xiqqoo ulfina namaa gabbuusa ulfina namaatiif gocha haasoo isin jechuudha. Sanas ta'us kana an gara barbaadetti si oofuudhaaf humna guddaatu na keessa jira. Humni guddichi maaloodha barumsa karaa sitti agarsiisaa jira. So nama sooressi hin baranne hiyyeessa barate 0.5 itti siquu hin danda'u. Amma ani qabaadha jennu. Ati hin qabduun baratteettaa jechuudha. Na jala hiriirtee jirta. Sochiin suni faana kiyya waliin malee kophaa kee homaa gochuu hin dandeessu jechuudha. Ati bitamaa kooti sii gale. Amma akka yaaddetti maallaqa qabdu sanaan waan nama bittee namni si jala bu'ee deemaa jiru wayii sitti fakkaataan. Garuu jalqabumayyuu wanta hubachuu qabdu ati kan itti gara keetta akkan dhufu karoorsitee sammuu kee keessatti yaadde ana malee socho'uu akka hin dandeenye sii galeeti. Nama barate isa barbaachisa. Isa haa barbaachisu iyyuu malee jechuun waa fiduu hin danda'u. Bu'aa ofiisaa barbaacha dhufa malee ana fayyaduudhaaf hin diigan na bira dhufu sii gale. Atamma yeroo kana duukaa hundaa'uu dandeessaa deebi'ees immoo situationidhaa fi naannoo tokko bakka buutee haasa'uu dandeessa. Maaliif fageessitee gama diinagdeetiin gama wanta garaagaraatiin ilaalle natti fakkaata gaafa akkasitti. Sababiin isaa har'a addunyaan baratee saayinsiidhaan teeknooloojiidhaan wantoota teeknooloojii jechuun sii gala ati beekta. Teeknooloojiidhaan wantoota garaagaraatiin wal dorgomaa namni. Deebi'ees immoo diijitaal maarkeetingii jira. Abbootiin qabeenyaa iyyuu diijitaal maarkeetingii sana keessa galanii oomishaawwan isaanii nama barbaaduun isaanii ajaa'iba. Achirratti nama barate barbaaduun isaanii haxxummaa isaaniiti. Abshaalummaa abbootii hin barannee qabeenya qabaatan. Abshaalummaa isaanii kan inni raawwadhu wanti appreciate godhee fi darbu yookaan dinqisiifadhee fi darbu nama barate barbaaduu isaaniiti. Nama barate barbaaduun isaanii jechuudha abshaalummaa. Waan siin galle tokko jira. Kabadde jechuudha waan siin galle tokko jira.
abbaan qabeenyaan baranne tokko jira biyya keenya keessaa jiru. Garuu qabeenya qaba. Of jala kan yaasee jiru garuu nama barate. Abbaan qabeenyaa haa baratu sin barateen of duuba hiriirsisuu danda'a jechuudha. Ati wanti ilaalaa jirtu waa'ee barumsatti miti. By the way, achitti kan itti ilaaluu qabdu birrii qabaachuu isaa duwwaa keessaa piik gootee iddoo tokkotti ilaalaa jirtaati. Sana miti ganin garuu itti ilaaluu qabdu. Amma naannoo addunyaa wayii tokko dhufee situation yookaan haalli ta'e tokkotu dhufeeti namoonni baratan namoota hin baranne bira guyyaa tokko hin dhaabbatinaa utuu jedhameeti namichi sun maal ta'a qullaata akka garaa harmee isaa keessaa bahettaaf. Akkuma sana immoo namoota qabaatan jedhamuunis jira si galee namoota qabaatan jedhamuunis jira. Okay, gaaffii tokko si gaafadha. Sooressa hin baranne wayii tokko jiraa jenna. Yeroo ta'e wayii tokkotti namoonni baratan walga'iidhaaf haa ta'u waanuma ta'ee fi hojiima kaampaanii masaa keessa kan hojjetan kaampaanii sooressichaa keessa kan hojjetan waanuma ta'ee fi yookaan muuxannoo dabalachuudhaaf haa ta'u yookaan barumsa isaanii guddifachuudhaaf haa ta'u sa'aatii wal fakkaataatti namoonni kun deeman haa ta'u biyya tokko keessa biyya kana fakkeenyaaf biyyuma kana keessa deeman haa ta'u sa'aatii sanatti maashiniis haa ta'u waan hojjetaa jiru sirreessanii fi abbaa qabeenyaatti sirreessanii fi wal bira kakkaanii fi qindeessanii fi deemanii jenna. Namoonni suni bakka dhaqan sanatti wanti ta'e wayii mudate yookaan haalli qilleensaa jijjiirame yookaan dubbii wayii ka'ee bakkuma sanatti utuu hafan gidduu sanatti immoo maashiniin kun wanti inni asii hojjetu wanti garaa garaa inni asii hojjetamu sun utuu gargar citeetii abbaan qabeenyaa kun kisaare moo hin kisaare? Kasaaruu danda'a. Yes! Isa qunnamuu danda'a. Si galee yeroo muraasa. Garuu inuma fida ammas nama barate nama argata. Akka carraa ta'e namoota isa bira turantu bade malee namoonni biraan jiran jechuudha. Yes! Okay, amma akkas jechuun sooressiin barannee hiyyeessa baratee dirqama barbaada jechuudha. Maaliif nama barate sana inuma fidaa jechaadha karaa biraa. Zaazwii. Kana jechuun injifannoodha. Sooressiin barannee tokko hiyyeessa barate dirqama barbaada waan ta'eef hin fidataa jechuudha maal haa ta'u. Kanaaf sooressi hiyyeessa malee kan qabu jechuudha. Namoonni baratan kun jechuudha. Namicha sanaaf bitamaadha moo bitamaa miti isaa? Isa kana sa'aatii isaaniitti fayyadamaadha moo fayyadamaa miti? Isa kana namni fakkeenyaaf ammaanii baradheeraa jenna. Ogummaa ta'e hin qabaa jenna. Kaampaanii sooressa hin baranne wayii tokko keessa galee yookaan abbaa qabeenyaa wayii tokko ofan hojjedhaa jennuun an maal barbaachisan naqa faayidaa koo barbaachisan. Faayidaa koo sana immoo meebii bakka biraatis argachuu danda'a. Baradheeraa waan ta'eef fakkeenyaaf amma bakka barbaaddeeyyuu dhaqxu isuma qabu bira deemtaa. Isa qabu fakkeenyaaf kottu maallaqa minni amma addunyaan kun ittiin sochoostu maallaqa kana sooressan baranne moo hiyyeessa barateetu fide. Waa gabaabaa tokkoon sitti namoonni baratan kun jechuudha. Gaafa waa kireet godhan nama qabu abdataniiti moo nama dhabaa abdataniiti. Kallattii tattara deemte kallattii sirrii miti. Amma gaaffii koo dhiistee gaaffii irratti gaaffiin abdiinumti isaaniitiyyuu eenyu. No way ati gaaffii irratti gaaffii nama gaafii qaba. Ati jalqabaa nanu bannee bara ibidda mataa irratti qabachuu miti himamu. Bitaanis kola mirgaan walgeenyi kola. Kanaa gaafa waan tokko haasa'amu gaafa haasa'amu even nama dhaggeeffatanii gaaffii gaafatamaniif deebii laachuun iyyuu ogummaadha. Kanaaf waan as gaafadhu wayitu kallattiidhaan naa deebisuu danda'u qaba. Gaaffii irratti dadhabaadha nama hin baranne waan deeggartuu fi hin baranne jechuu keetti. Sana fakkaata aan akkas jechaan jiru akkasiin jechaan jiru garuu sana fakkaata maaliif gaaffii si gaafadhe dhiistee kallattii biraatiin natti deemaa. Inumaayyuu barachuun kun fayyadne sii galee sana ta'uu nawwaa ture edda of bareedu. Okay? Gaabbuu dandeessa. Already gaabbuu dandeessa. Sana jechuun garuu barumsa sirrii miti jechuun miti. Fakkeenyaaf amma barumsa amanteetii even annutuun waan tokkos gaafachaa jiru gaaffiis gaafa. Waan haala dhaggeeffatu fayyadama jechuun galatti qaamni barate barbaachisaa miti jechuu kiyyaa miti. Qaamni barate barbaachisaa haa ta'u garuu isa qabeenya qabu dirqama isa barbaachisa. Ani immoo inni barates dirqama isa qabeenya qabu barbaachisa. Addunyaa kanarraa otoo amma sarchi goone yookaan akka biyyattii keenyaa kanaa miti otoo sarchi goone qorannee jechuudha. Isa baratetu isa qabu jala yaa'a malee osoo qoratamee addunyaa kanarraa warrummaan barannee irraa qabeenya jala baay'ina. Inni kun waan addunyaa har'a fiddeedha. Addunyaan har'aa kun garuu akkuma har'aa kanatti itti fufti jennee yaadna yoo ta'e dogoggora keessa. Namni baay'ee mana barumsaa dhaquu dhiisee barumsa barachuu dhiisee wanta garaa social media irratti hojjete karaa qal'aa akka taamuraatiin baajeta argachuu barbaada. Sun garuu completely wrong.
Maaliif barumsi dirqama barbaachisaa yeroo ammaa kanatti barachuu qaba dhaloonni yookaan uummanni sabni kamiyyuu barachuu qaba. Kun jedhama ni beekamu qabuutu kallattii qaxxaamuraatiin namoota ilaalcha akka keetii qaban kanatu barumsi sirrii miti abbaan qabeenya qabaattee nama barate fiddee mana keessatti qacaratti hojjechuu dandeessa waan maal kana yaaddaniiti akka barumsi hiika dhabu gootanii dhaggeeffadhu. Naan hin falminiiti. Amma kun jecha jirte. No way. Deeqama tokko fillee asii hin dandeenye. Seegaree adda kutaan jirtu. Maala asii daree. Maala kuttee. Maala ta'uu jettee. Okay. Amma haala tammatti deemaa jirtu kanaan gabbaatee qabeenya keetiini dabalana daa'imsiisuu wayii barbaadaa jira. Namni baay'ee waa baay'ee jechuu danda'a. Sun dhimma ka'u miti sii galee suma dabalatee fi fakkaattota kee dabalatee jechuudha. Waan biraan naasusiisu. Ammaaf tu mana koo jiraatti. Dhaloota ishkololee